akkanatti bashannanaa oolee kun mucayyoo obboleessa koo waliin yeroo darbe warroonni yaadattan yeroo darbe yaadattan viidiyoo isin hojjechaa ture jechuudha. Har'as bira deemee akkasitti fataa jechaa oollee jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya ala bakka jirta itti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Anas obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isin jechaa. Egaa hordoftoota koo warra chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa. Egaa akkasumas immoo hordoftoota amantaa ortodoksii hundumti keessaniyyuu kan biyya keessaa biyya alaa jirtanii baga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti isin gahe amee walumaanuu baga ittiin nu gahee isiniin jedha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Kan milkii kan itti fayyitan kan kadhattanii kadhannaa keessatti argitan kan hojjettanii hojjennaa keessan itti milkoofta isinii haa ta'u isiniin jecha. Egaa hordoftoota kookaa akkuma argaa jirtanii mucayyoon kun mee na fakkaatti moo na fakkaattu warri si fakkaattettan komentii irratti beenaa barreessaa. Lakki si fakkaattu sootan komentii irratti naa barreessaame maaliif na fakkaatti moo na fakkaattu. Garuu kan obboleessa kan biraazarii kootiiti jechuudha. Kan intala biraazarii kooti kan yeroo darbee aneetu fidee asii obboleetti niitii ane madaami ane bira jiruutitu fudhatee isinii jedheetiin ture. Innaa duraanii xinnoo gurraachoftee turte kaasee biyyaa dhufanii amma immoo kun anaan qixxaattee jirti diimattee jirti. Dhugaa hedduu takka namatti tola. Innaa bakkillee hedduu ta'eefii jira bakkillee baay'ee ta'eefii jira dhugaa dubbachuu fi hedduu takkatti tole jechuudha. Siqaa illee hin qabdu baay'ee bareedadha bakkichi jechuudha. Warrillee warra bareeddudha. Maatiin illee maatii bareeddudha siin jedha. Mucayyoo baay'eetti tolee jira. Maashaallah jedha kaarraashi. Innaa waa warraa jedha dhugaa rabbiin akkasii isiniin jedha. Akkasitti shaashaa waliin jecha oollee jechuudha. Viidiyoolee waraabnee jirra. Viidiyoolee isiniif ergina jechuudha. Akkasitti suuraa ka'aa oollee fataa jecha oollee jechuudha. Akkuma argaa jirtanii namoonni tokko si fakkaatti kan naan jedhanillee jiru. Kan immoo si fakkaatti naan jedhanillee jiru jechuudha. Edaa akkasii isin jedha ka hordoftoota kiyyaa. Namoonni immoo viidiyoo kana agartanii waan barumsa qabdu isin akka dabartuufan irratti haasa'uu barbaade. Innis maal hojjettan keessattuu ijoolleen Saawud Arabiyaa jirtanii rakkina guddaa keessa jirtanii irraa barattu yaada. Akkasuma ka ijoolleen keessattuu keessa turtan Saawud Arabiyaa keessa warri turtanillee fakkeenya akkanani fakkeenyaaf ijoollee fakkeenya mucayyoo biraazarii kootii kana fidetti akkanatti bakka soqaafiti fidaa malee yeroo biyyarraa fiddanii yeroo biyya ofii isaatti karaa dalaalaatiin dhufanii ijoolleen rakkina guddaa keessa seenti. Fakkeenyaaf amma faamiloota san gaggaafatanii hojjettan yoo ofii keessanii gaafattan malee mee namni naaf isin jedhu ofii keessanii gaafadhaa hin barbaaddu sarratanii akkana addisiidha jedhan. Kan immoo hojjettee deemtisoo ta'e immoo duraan hojjettee jirti. Kan hojjennisoo ta'e immoo hin hojjennee hin barbaaddu warra akkasii mee nuusoo qabatanii isinii soquu jechuudha. Dhugaa dubbachuu isinii soquu jechuudha. Akkasitti fidaa malee karaa dalaalaatiin akka obboleewwan keessan dhufne isiniin jedha. Kanaaf immoo an dhugaa dubbachuu fi mucayyoon kun amma ji'a 7 keessa arteetti fakkaata erga dhuftee ji'a 7 keessa jirti isiniin jedha. Akkas ga'uun ooltu natti fakkaate 7 lakki ji'a 8 ta'uun ol akkas natti fakkaate. Dhugaa hedduu takka itti tolesi hedduu takka fataa zanaa jettee jirti jechuudha. Akkuma argaa jirtanii ana keessa ture irra shii dhiyoo kana dhufe ji'a 8 kanattu irra fataa itti hiraatte jechuudha. Maaliif fataa jechuun jedhu bakka itti sulee jira. Mannis mana baay'ee bareedduudha. Warri baay'ee bareedadha. Warra naamusa qabu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kan harka ishee irratti argartan kun abbaa gadaati. Abbaa gadaa kana eenyu biteefi ani bakka ishiin bitteen beeku wannaa ishiitti biteefi madaami ishiitti biteefi dhugaa kan harkarraa kan jechuudha. Kan Itoophiyaas hin jira. Ani akkatti ishiin beekteen beeku ani kan akkana kana kan likkuma qabu hin binneef jechuudha. Akkuma argaa jirtan immoo uffatallee kan uffata iidaa bittee fi waa hunda isaayyuu bittee fi boorsaa waa hunda isaa gootee bittee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama gaariidha jechuudha. Akkasuma immoo birrii 100 irratti kennitee madaamni ishee jechuudha. Kafana kana hunda waa hunda bittee fi irratti yuunifoormii miti immoo uffatuma adiyaa bittee malee irratti immoo birrii 100 kennitee fi sixootaayii jechuudha. Ingaa ka
warra dagaa xiqquma gaajjedha Oromooni kanaaf mana gaarii badaatu jira warra akkasitti hojjetan amma maatiin kun maatii anaaf garuu haarawaa warri kun maaliif hojjetanii madaamii addisiitti malee akka madaamii duraanii akka madaamii boqottee seettee hin beekan garuu amma na baratanii jiru saayisee sirriitti na baratanii amala kiyyasii akkaataan daa'imatti qabu na baratanii kan akka keetii san nu fidi muciyyoo bakka ijoollee akka keetii nu fidanii na barata waan ta'eefis hin jedha maaliif namni gaafa amala kee barate yookiin hojjaa kee waan ati hojjettu yoo si barate waanuma akkasii hawaa beektanii waan akkasii hawwuu jechuudha kanaaf akkasitti fidinaan jedhanis hin jedha illaa kanaaf immoo jennaan isinillee akkasitti gaafadhaati gaafa isin gaarii taatan fiinuu sirraatan nuu fidaa isin jedhu jechuudha jarrillee inni akkas isin jedha obboloota kooyi kanaaf waan akkanaa kana fiduu yaadaa malee ijoolleen siqaayii keessa hin jirtu amma micoon tun kan biyyaa dhufte guyyaa takka osoo biiroo maaliif Itoophiyaarraa buunani makiinuma wannoo sawaaqii koran jechuudha sawaaqii dhufee dhaqee fuudhee sawaaqii koraniituma bakkuma mana warraasitti buusan jechuudha bilbilaniituma kottaa fudhadhaan karuma isaanii afuutti buusanii mucayyoo manuma warra kanaa seente jechuudha ajaa'iba guddaa wayiiti moo rabbi dallaalarraa gaafa dhufte biiroo keessa taa'aa baataa goggaa tokko garuu gaafa immoo akkatti mana argatanii biddanii fi mana isa seentee jechuudha faamiliin si sodaata daa'ima tana waa gochuu hin danda'u karaa keetirraa waan dhufteef jechuudha rakkina soo ta'e sitti malee waan isaa irraa ga'u hin jiru jechuudha akkasitti maatii wal kabaju waan ta'e wanti warri si kabaju amma dhugaa hedduu na kabaju ammas kunoo takka fidaatiin jira kan piraazarii kootii jechuudha isheellee obboleettuma tanaatitti fudhata jechuudha akkas kaanu sadeen obboleettuma tokko dugurataara inni akkasis hin jedha hordoftoota kee akkasitti ijoolleedhaa fiduu yaadaa malee akka obboleewwan keessan dalaarraa hin deemu gaafadhaa warra bira teechan maalkoon qabu madaamiin keessan gaarii ta'an gaafadhaa rabbi akkana jedhaati amma namoonni biroo hin jiru waan ta'eef garuu hin beeku namoota akkasii nama beeku sitti kennuu sin barbaadu nama hin taane jechuudha oo faamilii warra kanaa fi warra ishee boqotee san ta'an warri ishee boqotee silaa ani guyyaa takka sarraatanyaa naan jedhanii hin beekan nu gaawaa obboleewwan teenya hin jedhu bakka na siyaanne naan jedhu baay'ee tokko siyaanne bakka yoo nan xiqqishuma ture jechuudha warri obboleewwan adaadawwan ijoollee amma na guddisee tanaa jechuudha na akkasii jedha maaliif baay'ee na jaalatu beetanii anumti daa'ima tana akka itti guddisee qabee waa hunda bakka anis bakka firiidhaa qe'ee jennaan jechuudha kostor hin jettu madaamii biratti kostor hin jennaa ijoollee shishit bakka wadhatta shishit gadhaa nyaaran guurinaati akkas jaalatta raboonni jechuudha na akkasii hin jedha akkana fakkaataa akkasitti oolaa turree mataa jennee jechuudha hedduu takkan gammadee anuyyuu ishee hedduu takkan gammadee kaanuyyuu maaliif bakka kan jiraame akkasii hin jedha walbaa gaarii isin haa ta'u ayyaana gaarii isin haa ta'u tisnyaa milkeechuu gaafa mootaa fidallee immoo isiniif waraaba viidiyoo ishee nagaa fayyaa ta'a.